Hello, akkam jirtan baga nagaa walitti deebine. An Abdallah Siraaji. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Barmoonni kanaan duraa kan irratti dhaabbate takkaahuu ammootiyyuu haalli yeroodhaa xiqqoo isinaa mijatu dhabee wantan jidduudhaan dhaabeef dhiifaman isin gaafadha. Bifuma jireenyuma dhuunfaatiituyyuu baay'ee tokko ulfaataadha biyyoota nuti keessa jirru keessatti, biyya nuti keessa jirru keessatti jechuudha. Namoonni biyya biraa keessa jiru ni beeka, ni argaa. Kan biyya keessa jirus informationa biyyoota nuti keessa jirru kana qabaachuu danda'a. Sa'aatiin takkaahuu yeroon baay'ee tokko ulfaataadha. Kanarraa feetiin hin jedhe barmoota irras jira. Barmoonni ani irra jiru sammuutiyyuu baay'ee yeroos naaf hin kennu. Garuu inni sun saniin osoo jiru ummata kan koosituyyuu naaf caala. Hojii amma hojjetaa jirru kana tuutiyyuu naaf dursa. Haa ta'u ammootiyyuu wanti ani irra turee fi wanti ani irra jiru yeroo naa kennu waanin dhabeefin ture. Aga danda'ametti gaafii keessaniif deebii qubsaa isinii kennuufis dhabu wanta xiqqaa ta'e wahii isiniif himee jira jedheetiniin amana. Akka kanarraa feetiniin jedhe kallattiidhaan gama barmoota keenyaatitti isin haa deebisu. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Hiikaan jechoota afaan Oromoodhaa kan har'aa kan irratti eegalu takkaahuu kan irraa eegalu gaalessaa takkaahuu gaalessa. Gaalessa jechuun maal jechuudha? Akka afaan Oromootitti gaalessa jechuun jechuudha. Hubataa takkaahuu ammootiyyuu kan bitaa fi mirga ilaalee ejjennoo ofii fudhatu. Takkaahuu ammootiyyuu kan hubannaadhaan gadi fageenyaan xiinxala guddaadhaan wanta tokko irratti xiyyeeffannaa kan kennu jechuudha. Gaalessa jedhaniin akka afaan Oromootitti. Isa kanaan fakkeenya yoo isinii kenne kan akka hayyoota Oromoo ti jechuudha. Hayyoota Oromoo hayyuu dhugaa, hayyuu haqaa kan gadi fageenyaan dhama takkaahuu ammootiyyuu lafee wanta takkaa hubatee dhugaa isaa irra hejjetee deemu akka hayyoota kennaa jechuudha. Hayyoota Oromoo kan Oromummaa isaaniitiif kan Oromoo fi Oromiyaadhaaf jecha dhugaa jirtu lafa kaahee dhugaa jirtu butuchee bilcheessee wanta san ejjennaa ofiitiin kan fudhatama agarsiisu jechuudha. Isa kana maal jennaan gaalessa jennaanii jechuudha. Inni lammaffaan jechuudha. Gaalcha jechuun waan tokko fakkaachuu. Fakkeenyaaf gaalcha kan jennuun wannaa bineelditti xixiqqashoo tan akka gaararraa. Gaararraan tun gaalcha hin jedhaniini bakka iddoo tokko tokkotti. Isiin sun bifa wahii fakkaatti jechuudha. Amma yoo uffata kan gookuun barruudha. Shamiza kanatti yoo dhufte isuma kana fakkaatti. Bifa ofiin jijjiirti isa saniin gaalcha jennaanii jechuudha. Wanta biraatiinis kan isa wanta akka isa fakkaatu gaalcha jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraa gaamara yookaan gaamara isin jedhaniin jechuudha. Maal jechuudha? Sirriitti kan bilchaate fakkeenyaaf amma muuzii muka irra jiru tokko yookaan bifa lama qabaa. Bifa akka magariisa bulee keessa qaba kan akka yellow takkaahuu ammootiyyuu bifa burtukaanatti dhiyaatu qaba. Yeroo gahu keessaa gara alaatitti gaha jechuudha. So gaamara kan jennuun kan gahe kan bilchaateetiin faayidaa keessa oolesaniin gaamara takkaahuu gaamare jennaan jechuudha. Gaamara yookaan gaamares hin jedhaniin gaamares hin jedhaniini jechuudha. Okay. Inni kan biraa gaanfuree. Gaanfuree jechuun akka afaan Oromootitti nama onnee qabu. Goota. Fakkeenya. Adda bilisummaa uummata Oromoo ABO. ABO onnee nama qabu, nama jegennummaa qabu, nama gootummaa qabuun maal jedhan gaanfuree jedhanii jechuudha. Yookaan ammoo nama guddaa jabaa
haayilii qabuunis humna qabuunis gaanfureeni jedhaniini jechuudha. Inni kan biraa gaararraa kanaafi inni kanaafi kuni walitti dhihaata. Gaararraa jechuun bineensa bifa jijjiiramtu gaararraa ta'amma duratti isiniif ibsanii wal fakkaata. Astee kanatti maal jennee beektan gaalcha waan tokko fakkaachuu isinis bifa saniin ibsachuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraa gaararraa kan jenneen bineensa bifa jijjiiratu gaararraa jedhaniin jechuudha. Takkaahu ammootiyyuu akka qarcoo jirti. Qarcoo jennaani qarcoo namni ijoolleen baadiyyaadhaa kan dhagaa keessatti kan naannoo dhagaatitti horii eegdan kan akka yaani beeytanii gaararraadhaa fi qarcoon wal fakkaatti. Haa ta'u gaararraan bifa jijjiiratti wanta itti dhufte san fakkaatti. Qarcoonis isii bifa ishii wannaa qabdi. Style isii takkaahu ammootiyyuu gosa akka isii san qabdi jechuudha. Qarcoon tun maal fakkaatti akka bishaan keessa akka galu kana krokodaayil waan akka isaan fakkaatti garuu xiqqashoodha. Sirrii malee xiqqashoodha. Isaan fakkaatti jechuudha. Inni kan biraa gaarreeffata. Gaarreeffata kan jedhan kuni gaarreeffata fakkeenyaaf amma fakkeenya gaarii mucaan ebeluu ceekurraan abbaa ilaala. Takkaahu ammootiyyuu gateettii irraan nama ilaala. Nama tuffata. Takkaahu ammootiyyuu nama cicata. Kan jedhanii maal jedhaniin jechuudha. Kan jedhamuun maal jedhaniin jechuudha. Gaarreeffata. Tuffata. Waan akkasiisanittis ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa gaayyoo. Gaayyoo jechuun bakka huursee baay'ee roobu. Bakka rooba cimaa naannoo keenyatti sirrii malee rooba. Sirrii malee guddiseetiin rooba saniin gaayyoo jedhaniin jechuudha. Gaayyoo. Gaayyaa jechuun beeytaniimi. Gaayyaa jechuun wannaa namni biyya keenyatti wannaa xuuxan maalidha maqaan isaa kana shiishaa moo hashiisha ani beeku shiishaadha. Akka shiishaa biyya keenyatti akkamitti xuuxanii muka walitti godhanii dheeressanii akkatti xuuxan gaayyaa jedhama inni sunis. Kanaaf ammootiyyuu gaayyoo jechuun bakka huursee baay'ee roobu bakka roobni guddaan itti roobuu jechuudha. Inni kan biraa gaanyii. Gaanyii jechuun lola yookaan dubbii namaan wal dhabuu. Gaanyii dubbii namaan wal dhabuu lola keessa seenuu sadarkaa itti nama tokko walitti bu'an keessa seenuun maal jedhaniin jechuudha. Gaanyii jedhaniini jechuudha. So barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan Oromooti. Hiikaa jechoota afaan Oromooti. Barmoota itti aanu barreeffamas ta'ee sirna tuqaalee takkaahu ammootiyyuu barreeffama ta'ee wahiitiin hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan jiraadha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan Oromooti. Subscribe, share, like akkasuma koomantii keessan akkuma ammaa kanatti naa kennu akka hin irraanfanneen isiniin jedha. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan jiraadha.